Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Maal naan jaanii ni beeytanii? Ja'an maalii hoo? Jechoonni kun lameen jechoota gurguddaa jireenya ilma namaa guutumaan guututti jijjiiruu danda'anidha. Nama maal naan jaanii hin beekne jechuun nama waan namoonni haasa'an irraa dantaa takka hin qabne, nama waanuma ofiin barbaade qofa hojjetu jechuudha. Garuu amalli akkasii kun hawaasa keenya keessatti akka waan gaarii tokkotti hin baramne. Ani garuu maal naan jaaniin akka ilaalcha duubatti hafaa tokkotti amana. Akkamitti? Hanga dhuma viidiyoo kanatti na faana tura. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaatii qaqqaaliiwwan maatii chaanaalichatti dabalama. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf like godhuu hin dagatina. Gaddaa fi gammachuu namootaa qooddachuun gaafa namoonni rakkatan waan dandeenyuun gargaaruun hedduu keenya nu gammachiisa. Yeroo tokko garuu namni tokko maal naan jaaniidhaan hidhamanii fedhii isaaniitii fi dandeettii isaaniitii ol yeroo isaanii, maallaqa isaaniitii fi yaada isaanii gammachuu namoota birootiif yeroo oolchan agarra. Maal naan jaanii jechuun namoonni maal naan jaan jechuudhaan fedhii ofirraan tarkaanfatanii nama biraa gammachiisuuf dhama'u, akkasuma mataa ofii dura namoota birootiif dursa laachuu jechuudha. Namoonni dhukkuba maal naan jaanii kanaan qabaman itti gaafatamummaa fi dirqama irra jiru caalaa dhimma namoota biraa keessa seenanii of dhamaasan. Maal naan jaaniin dhimma keenya fi ajandaa keenya moggatti dhiifne, akkasuma fedhinnaa fi filannoo keenyas ofirraa itti dhiifne gammachuu namoota biraa qofaaf mukarra of baasuu nu muda. Dhukkubni maal naan jaanii kun maalirraa namatti dhufa seetan? Tokkoffaa xiyyeeffannoo guddoo namoota irraa barbaaduu fi namoota biratti fudhatama guddaa argachuuf dhama'u. Lammaffaan immoo ofitti amantummaa dhabuu. Inni biraa immoo namoonni biroo waa'ee keenya gaarii qofa akka yaadan barbaadudha. Gaarumminaa fi ciminni keenya kan nutti dhaga'amu yoo namni nutti himee fi gaafa namni nu faarse qofa yoo ta'e dhukkuba hamaa kanaan qabamnee jirra jechuudha quba qabaadha. Inni biraa karaa maal naan jaaniin ittiin nama qabu akkaataa guddina keenyaati. Maatii nu guddisan keessatti namoota kabajuu fi gammachiisuun akka waan guddaa tokkotti kan laalamu yoo ta'e, akkasuma maatii keenya keessa namni akka malee lolu tokko yoo jiraate isa qofa gammachiisuudhaaf fedhii teenya kan dhiifnu yoo ta'edha. Gara biraatiin hawaasni nuti keessatti guddannes murteessaadha. Akkuma beekamu hawaasa keenya keessatti wal gargaaruun waan qabnurraa waliif qooduu fi tole waliif jechuun akka amala gaariitti ilaalama. Of ta'anii jiraachuu fi waan siif hin taane tokko mormuun immoo akka nama badaa tokkotti ilaalamuufaatu jira. Sababa kanaatiif namoonni hedduun rakkoo maal naan jaanii keessatti kufee argama. Yaada namoota birooti waliif galuu yoo dirqama fakkaatee nutti mul'ate wantoota nama biraa ni gammachiisa moo hin gammachiisu jedhu irratti rakkannee yoo yeroo teenya gubne osoo itti hin amanin maal naan jaanii sodaannee waan hamtuu tokko yoo namaa wajjin dalayne, akkasuma hammeenya namoota irraa gara keenya dhufu mormuu fi dura dhaabbachuu dhiifnee yoo dhiyeessine dhukkubni maal naan jaanii kun nutti hammaachaa jira jechuudha. Maal naan jaanii rakkoolee garagaraa nurraan gahuu danda'a. Gammachuu argachuu hin dandeenyu. Nama waa hifatu tokko taana. Yeroo mara namoota hunda biratti fudhatama argachuu dhabuu dandeenya. Namoota of jaalatanii fi namoota nutti fayyadamuu barbaadaniif gabroota taanee tajaajiluuf of qopheessina. Bakka nu laallanne hundatti osoo awwaannee mul'annu hojii teenya irraanfannee kasaarra. Maal naan jaanii kana hir'isuufoo maal godhuu qabna seetan? Jalqaba irratti waan gaarii namaaf yaaduu fi maal naan jaanii jidduu garaagarummaa jirtu addaan baasanii beekuun barbaachisaadha. Waan goonu hunda keessatti miiraan hoogganamurraa sababaan dursuutu nurraa eegama. Maaliif waan kana godhaa jira? Namni maal naan jaa jee waan hin sodaadheefi moo waanumaan godhuu jaaladhuufi jennee of gaafachuun dirqama keenya. Waan xiqqoo booda godhuu isatti sheenooynu tokko dursinee xiinxallee irraa of qusachuu barachuun barbaachisaadha. Waan siif hin taane tokko immoo hin ta'u jechuu fi waan siif hin galin tokko dura itti yaada jechuu barachuun dirqama. Sodaa namni maal naan jaatiif jecha waan hin barbaanne yookaan waan siif hin galinitti cal jettee hin seenin. Ofitti amantummaa mataa keetii jaarrachaa deemi malee sodaa namaatiif gonkumaa hin diigin. Walitti dhufeenya namoota birootiin qabnu irratti sararri diimaan jiraachuu qaba. Namootaan kan walitti dhuftuu fi walii galtu hanga sarara san hin gahinitti ta'uu qaba. Namni biraa hanga barbaade yoo haasawaa oole eenyummaa keenya irratti dhiibbaa tokkollee akka fiduu hin dandeenye of amansiisuu qabna. Haalli nuti itti guddannee fi hawaasni nu guddise dhiibbaan nurraan gahaa ture yoo jiraates sirriitti ilaalanii furmaata itti barbaaduun barbaachisaadha. Mee ati kan viidiyoo kana ilaalaa jirtu maal naan jaanii hangamta akka sodaatta? Moo warra ja'an maalii jedhu san irraa yaati? Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire hanga dhuma viidiyoo kanatti waan na waliin turtaniif hedduu takka galatooma. Viidiyoon kun namoota hedduu biraa akka ga'ee barumsa irraa argataniif laayik godhuu hin dagatina. Viidiyoo haaraa fi yaada haaraa hanga walitti deebinutti nagayaan naaf tura isinin jaaladha.